Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisuun paartiin obbo Geetaachoo Raddaa TPLF himate. Paartiin mormituu Diimokiraatawaa Simiraat Tigraay gorsaa dhimmoota abbaa Afrikaa ministeera muummee obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu gareen qaama boodatti hafaa jechuun waamu haleellaa bal'aa naannoo Affaarii fi Gondor waliin ga'u gaggeessuudhaaf qophii xumuree dhukaasa baneera jechuun himate. Gareen kun meeshaalee waraanaa bakka awwaalee fi dhoksee baasuun gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti butaa jira ka jedhe Simiraat waliigaltee Piriitooriyaa ifatti diigeera jechuun dabalee himateera. Aangaa'ota olaanoo duraanii Tigraay TPLF keessaa ba'aniin kan hundeeffame Simiraat ibsa kana kabaase raayyaa ittisa biyyaa fi humnoonni Tigraay walitti bu'iinsa keessa galuun isaanii erga gabaafame booda. Rooyitarsii fi AFP'n mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay kan kooti jechuun irratti wal falmaniitti walitti bu'iinsi dhalachuu maddeen tikaa fi dippiloomaasii wabeeffachuun gabaasaniiru. Simiraat ibsa kamisaa amajjii 29 bara 2026 guyya kaleessaa baaseen Salaamatiitti walitti bu'iinsi uumamu eereera. Paartiin mormituu kun sochii waraanaa naannawaa kanatti gaggeeffameef itti gaafatama ka godhe qaama boodatti hafaa fi yakkamaadha jedheera. Pirezidaantii paartichaa obbo Geetaachoo Raddaa haasaa kanaan dura taasiseen aangaa'ota TPLF fi michoota isaa turan maqaa kanaan waamaa tureera. Paartichi ibsa akkasii kanaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa diiguun duula waraanaa nageenya uummata keenyaa balaarra buusu jalqabeera jedhe. Gareen kun kana gochaa akka jiru tokkummaa daangaa fi dhimma buqqaatota akka sababaatti kaasuun akka ta'e eere. Gareen kun ergama Shaabiyaa irraa itti kenname fudhachuun tokkummaa daangaa Tigraayiif waan hiikaa hin qabne haleellaa bal'aa naannoo Affaarii fi hanga Gondoritti bal'atu gaggeessuuf qophii xumuree ummatichatti sirriitti osoo hin himin sochii humnaa fi dhukaasa gaggeessaa jira jedhe. Meeshaaleen waraanaa kanaan dura awwaalee fi dhoksee ture bakka awwaalee fi dhoksee ture baasuun gara daangaa naannolee Amaaraa fi Affaaritti butaa jiraachuu isaas ibseera. Sochiin waraanaa kun gaggeeffamaa akka jiru seeraa fi sirna dhiituun akkasumas waliigaltee Piriitooriyaa guutummaan guutuutti diiguun akka ta'e hubachiise. Gareen kun waraana akkuma fedhetti taasisuu kana gaggeessaa akka jiru sirna Shaabiyaa waliin hiriiree akka ta'e seereera. Simiraat maqaa loltoota Tigraay miidhaman sababeeffachuun maallaqa sassaabaa fi qophii hunda galeessa gaggeessaa ture jechuun garee kana himateera. Waraana torban kana keessa karaa kallattii Salaamitiin qabsiise kanaaf ijoollee hiyyeessaa irbaata rasaasaa gochuun dogoggora seenaan hin dhiifneef yoo raawwatu mul'ateera jechuun naannawaa daangaa Amaaraa fi Tigraay gidduu sochii waraanaa akka ture ibse. Daangaa Tigraay kabachiisuu fi buqqaatota karaa nageenya isaanii eegame deebisuun barbaachisaa ta'uu kan eere Simiraat garuu karaa nagaa fi seera qabeessa waliigaltee Piriitooriyaatiin kan raawwatamu malee waraanaa fi doorsisa waraanaa gocha fakkaatuun miti jechuun ejjennoo isaa ibse. Hawaasni idil addunyaa waliigaltee Piriitooriyaa akka raawwatamuuf dhiibbaa hundaa akka taasisu akkasumas gareen kun qolee uummata Tigraay irraa akka bu'u akka tumsuuf waamicha taasisuu isaa hubachiise. Uummanni Tigraay waraana hamaa humnoonni alaa taasisaa jiran dhimmee akka balaaleffatu akkasumas ijoollee isaa raayyaa keessa jiran akka gorfatuuf gaafateera. Oduu keenya itti aanuun gamtaan Afrikaa mootummaan federaalaa fi TPLF haala naannoo Tigraay ammeessuurraa akka of qusatan gaafate. Dura ta'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Maamiduu Alii Yuusuf mootummaan federaalaa fi TPLF haala naannoo Tigraay keessa jiru ammeessuurraa cimsanii akka of qusatan gaafateera. Naannoo Tigraay keessatti taateewwan tibbana mul'achaa jiran akkasii isa yaaddeesse ka dura ta'an kun hime. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa kun kan akka jedhe walgaarreffannaa mootummaa federaalaaf humnoota Tigraay cimee walitti bu'iinsi irra deddeebiin ka'aa jedhamee yaaddoon dabalaa jiraachuu ilaalchisee ibsa jimaataa irraa baaseen ture. Walgaarreffannaa keessa akka turan qaamoleen lamaan guyyoota darban kana keessa daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay akka ta'e Salaamitti walitti bu'uun isaanii gabaafameera. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Maamiduu Alii Yuusuf haala kutaalee naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibse. Ibsi gamticha baase dura ta'an kun haala kutaalee naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru yoo ta'u taateewwan tibbana mul'ataniin yaaddoo guddaan itti dhaga'amuu isaa hime. Dura ta'an kun ibsa isaatiin gamtaan Afrikaa akka durfamuu fi waraana waggoota lamaaf dhiiga dhangalaase ka dhaabsise waliigaltee Piriitooriyaa eeguun akka barbaachisu hubachiiseera. Karaa waliigaltee kanaa bu'aawwan carraaqqii cimaatiin argame eegsisuun baay'ee barbaachisaa fi faayidaa waaraa akka qabu ibsa isaa keessatti caqase. Qaamoleen hunduu tarkaanfiiwwan haala jiru ammeessan fudhachuurra cimsanii akka of qusatan akkasumas
gochaawwan walamantaa balleessuu danda'an irraa akka of qusataniif dura taa'aan kun ibsa isaatiin yaadachiiseera. Mootummaan federaalaaf TPLF dhimmoonni falan argatiin kamiyyuu waliigaltee dirqamoota walitti bu'iinsa dhaabuu fi miira isaa guutummaan guutuutti kabajuun marii ijaaruun akka hiikanii waamicha dhiyeesse. Gamtaan Afrikaa waliigalteen Piriitooriyaa guutummaan guutuuf bu'a qabeessa karaa ta'een akka raawwatamu murannoo hin raafamne akka qabus ibsa isaa kana keessatti ibse. Ijaarsa nageenyaaf adeemsa araaraa akka keessatti qaamoleen waliigaltee kana mallatteessan kanaaf deeggarsa itti fufiinsa qabu taasisuu akka qabanis yaadachiiseera. Gamtichi raawwii waliigaltee kanaa hordofuudhaaf karaa paanaalii olaanaa hundeesseen adeemsa marii tumsaa fi walamantaa guddisuu qaamoleen lamaan gidduutti taasifamu cimsuuf qophii ta'uu eere. Kanas ka godhuuf naannoo Tigraay keessatti nageenyaaf tasgabbiin waaraan akka bu'u gochuuf carraaqqii taasifamuuf deeggarsa qabuun akka ta'e ibse. Gamtaan Afrikaa waliigaltee Piriitooriyaa waraana waggoota lamaaf naannoo Tigraay keessatti dhiiga dhangalaasee dhaabsise mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffame adda durummaan mariisisaa ture. Waliigaltee kana booda waggoota 3 darban keessa nagaan bu'ee ka ture ta'us qaamoleen lamaan waliigalteen kun guutummaan guutuutti hojiirra hin oolle jechuun walimataa turaniiru. Yoota darban keessa waldhabdeen mootummaa federaalaaf TPLF gidduu ture hammaatee muddama keessa ka turan yoo ta'u jalqaba torban kanaarraa walitti bu'iinsi dhalachuu isaa gabaafameera. Oduu keenya itti aanuun dubartiin lammii Chaayinaa tokko hojii baankii seeraan alaa fayyadamuun Itoophiyaa doolaara miliyoona 14 ol dhabsiifte jedhamuun himatamte. Dubartiin lammii Chaayinaa Liingi Chung jedhamtu hayyama baankii biyyaalessaa Itoophiyaa duuba hojii baankii seeraan alaa gaggeessuun Itoophiyaan sharafa alaa doolaara miliyoona 14 ol akka dhabduuf sababaa ta'uu isheen himatamte. Himanni abbaa alangaa akka ibsutti himatamtuun kun namoota biyyoota alaa adda addaa keessa jiran kanneen maallaqa gara Itoophiyaatti erguu barbaadan namoota biyyoota sana keessatti hiriyaa ishee hin ta'in waliin walitti qabdee namoota dhuunfaa 10 Itoophiyaa keessa jiran irratti karaa seeraan alaa akka dabarsan taasisteetti jechuun himatan. Himatamtuun kun karaa lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa maqaa namoota dhuunfaa fayyadamuun adoolessa 30 bara 2013 hanga muddee 4 2018 yeroo 1112 namoota dhuunfaa adda addaatiin waliigala birrii miliyoona 600 fi miliyoona 36 fi 157 dabarsite jechuun himanni kun irratti banameera. Akka ibsa abbaa alangaatti maallaqni kun osoo karaa seera qabeessa baankii fi dhaabbilee daddabarsa maallaqaa idil addunyaa gaggeeffame Itoophiyaan doolaara miliyoona 10.49 ol argachuu dandeessi jechuun himame. Dabalataanis himatamtuun lakkoofsa herregaa maqaa isheetiin baankii Abisiiniyaa keessatti baname fayyadamuun adoolessa 10 bara 2014 hanga muddee 4 bara 2018 yeroo 201 ol namoota dhuunfaa adda addaatiif waliigala doolaara 233 fi 433 dabarsite jedhamuun himatamte. Abbaan alangaa maallaqni kun osoo karaa seera qabeessa baankii ergame Itoophiyaan doolaara 400 fi 37 ol argachuu akka dandeessu ture garuu hojiin seeraan alaa kanaan dhabuu ishee ibseera. Walumaa galatti doolaara miliyoona 839.59 ol namoota biyya alaa irraa ergamaa tureen seeraan alaatti daddabarsuun Itoophiyaan sharafa alaa doolaara miliyoona 14.5 ol akka dhabdu taasifteetti jedhamuun himatamte. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.